Ijoollee akkam jirtan? Nagaa. Waliin nagaa? Nagu. Nageenyi badhaadhaa? Badhaadha. Jajjaboo? Jajjaboo. Irriyyee? Irriyee. Ani akaakuu keessanii har'a waa aadaa waa isin bashannansiisaa waa isin kollisiisaa isinitti himee isin eebbisuu barbaada. Akaakuu keessanii maqaa kiyya isin himadha. Na hordoftu? Mee warri dhagayaa jirtan? Maqaa kiyya isin himadha. Maqaa abbaa kiyyaa akaakuu kiyyaa himadha. Yoo ammoo himadhee ka'ee nama natti himu laala. Isinilla nama himuu qabdanii abbaa fi akaakuu fi abuuboo fi himachuun barbaachisaa moo barbaachisaa mooti? Barbaachisa. Mee nami maqaa keessanii haga akaakuu keessanii beektan mee harka baasa? Mee haga akaakuutti na beekta? Deebisa ani gololcha galchuu jedhama. Gololcha galchuu jedhama. Kanaaf gololcha galchuu boruuti. Boruun kakuraati. Kura haduulooti. Duuloo haayideqaati. Ani haga akaakuutti haga abuuboo kiyyatti himadhee jira. Mee isin keessa nama abbaa ifiirraa jalqabee maqaa ifiirraa jalqabee haga abuuboo fiitti haga abuutturootti haga abbaa shanii jaatti nama himatu mee harka baasaa isin hirmaachisa. Mee mee ati mee maqaan kee een? Digaluu. Liibana eenyuti? Galgalooti. Eeshi laakkaa mee achi gula? Galgaloon gololchaati. Gololchaa yaatanii uddeessaa bariisooti. Gosi maa? Galalcha. Galalcha. Balbala kam? Dhaaye. Mana kam? Digaluu. Digaluu. Harka rukutaaf sirri himatee jira jechuudha. Akaakuu fiillee himateera. Akaakuu fiillee beekaa jechuudha. Mee nama dhibii? Nama dhibii? Ati maqaan kee eenyu? Urjii. Urjii eenyuti? Gololcha. Gololcha kam? Galchuu. Gosi maa? Gol. Mana kam? Adooltu. Balbala taa? Kaadino. Lubii maa? Ilmaan dooris. Maanti gaada? Gaaddu. Maanti urruuba? Meexxi. Maanti meexxii jala gal? Bisaa. Maanti foon bushaa? Lubo. Maanti lubaan qaan? Ilmaan jaarsaati. Maanti jaareen ban? Waaqaa lafa. Harka rukutaafi kunoo akaakuun tiya sirrii wadee bichee jirti jechuudha. Kanaafi ijoolleen akaakuu fi abbaa fi maqaa fi himachuu barbaachisaa. Mee adoo isinitti waa himiniin dura mee hiibboo nami beektan jirtanii? Hiibboo. Goojoo gamaa balbalti ishee lama. Ati gaafa deebiseera? Mee ati godoo gamaa balbalti lamaa jette? Funyaan. Funyaani jette deebicheetti? Deebicheetti. Dansaa waan har'a isinitti himu oduu durii isinii hima. Caqasaa mee oduu durii isinii hima. Oduu durii isinii hima. Mee qophootaniitani? Mee nami qophootaniittan? Akaakota xiyyaa guddoo dansaa nami qophootanii jirtanii oduu durii isinii hima. Oduu durii qofa isinii himuu moti deebisee maaniif oduun sun durii sun maani ergaa ishee isii jedhu isin gaafadha. Jaldeessan beektu? Durii jaldeessa jira jedhan. Jaldeessi kun ilmee dhaleera. Jaldeessi ilmee dhalee ka'eeti ba'ateetuma deema. Adoo ba'atee deemu gaafa tokko qalameeni qaro. Jaldeessi gowwa. Eentu irra qaro? Qalamee irra qaro. Qalameeni qaro jaldeessi gowwa. Adoo inni ba'atee dhalee deemu qamaleeni maan gooti seeta ilmee siisanii irraa darbitee balee buuchi. Baleen beektanii matire? Boolla gadi fagoo buuchi. Boolla gadi fagoo buucheeti isiin immoo iyyuu maa itti teete seeta? Ilmee itti teete. Ilmee itti teete. Gaafa ilmee itti teetu ilmeeni jaldeessaa eessa buuteetti? Balee buuteetti. Eentu ilmee ta'eera jechuu? Qalamee ilmee teeti. Qalamee ilmee fakkaatti matire xiqqoo? Garuu xiqqoo malee qalameen maani? Qaro. Jaldeessoo gowwa. Amma ilmee ta'ee baateetuma deemaa waan nyaattuun kennaa boqqolloo yookiin badalaa fottosseetti kennaa wanni kun guddatuu didatte. Maanti guddatuu dide?
qalameen ilmee jaldeessatteeti. Isini galee? Qalameen ilmee jaldeessatteete guddatuu didatte. Amma jaldeessoti biraa haa dhalatan wal qixxee dhalatan guddate. Gaafa guddatu jaldeessi kun inni maal teete ilmeen tiyya guddata diddee maan inni wanni ilmeen tiyya guddatu ilmuma seeti amma jaldeessi kun ilmuma se'a maaf guddatuu didee jedhee ka'ee amma maan godhuu qaba mana mor'uu dhaquu qaba. Mana mor'uu jechuun mana nama woo himu nama woo beekuu dhaquu qaba jedhee mana mor'uu san yoo dhaqa abboo harka duwwaan dhaqanuma dire. Harka duwwaan dhaqanu daraaraa wayii damma wayii buna wayii qabatee ka'e. Dammallee baatee ka'e. Ilmee sallee baatee ka'e. Ilmee isaatii mati isinii galuuti ilmee maaniiti jechuun ilmee qalameetti ilmeetti ta'e malee. Dammallee baatee ka'ee mana mor'uu dhaqiisaaf dhufe. Gaafa dhufu damma kaallee nyaate qalameen kun jalaa nyaate dammallee hanni baateeru. Jaldeessi hin beeku. Inni maanii wanni na shanshuu jedhe dammi nadhii qabaa matiire? Maan qaba? Nadhii qaba. Qalameellee duddarra ba'ateera. Dammallee ba'ateera. Bunallee ba'ateera. Jaldeessi achi damma kan keessaa yoo inni nyaatu dammi kun irra jigee shanshe. Jaldeessa shanshe. Jennaani jaldeessi maan jedhe seeta. Inni maanti na shanshee jedhe. Isini galaa jiraare? Maanti na shanshee jennaani imimmaantiyyatti si shanshee. Hiyyuutiyyaa fi bo'uuf imimmaantiyyatti nafa si shanshee jette. Yoo kana maan nyaatteeti? Damma nyaatteeti. Maalti shanshee jaldeessa? Damma santi shanshee jechuudha. Maaliifi maafi ati boottaree jennaani gulanaa mana mar'uu dhatte ati ilmeeteetii moti jedhanii yoo nagatanii ankanaa fi booyee imimmaantiyyaa si shanshitee jette. Amma jennaani achi gara mana mor'uu isaa doongeeyni qalameen muka korophatte. Qalameen muka yaaddiin beektanii miti? Yaabuu hin dandeessu qalamee? Hin dandeetti. Qalameen muka korophatte. Gaafa muka korophattu yoo qalamee jaldeessi gula deemu kaani itti kollite. Maafi kollitaa jedhani jetteeni haati jaldeessaa sun qalamee waan sadiif isin kollaa jette. Waan sadiif isin kollaa jette. Maanii jennaan tokkoffaa dhaltee na dhaddee. Lammaffaa ba'attee dudda dammaa dhaddee. Sadaffaa guddichee na dhaddee. Ani ilmeeteetii moti ilmee qalameetii tanumaa mana mor'uun dhaqin jettee itti kolfitee jedhama. Kanaaf ergaan oduu durii kana waan lama laaltan. Tokkoffaa gowwaa haa ilaaltanii lammaffaa qaroo haa ilaaltan. Warra lamaan san keessaa kanti irra gowwaa? Jaldees. Qalamee hoo? Qaroo. Kanaafuu ijoolleen ammaa qaroo ta'uu qaddanii qarummaanii waan abbaa isin gorsu waan akaakuu isin gorsu oduu duriin isin himu akkaataa kanaan qabattanii qaroo ta'uu qaddan malee gowwaa ta'uu hin qaddanuu. Nama gowwaa itti kollanii. Akkasumatiire? Kanaafuu gowwaa irra dansaa moo qaroo irra dansaa? Mee warri qaroo ta'uu feetan? Guddoo dansaa harka rukutadhaame. Kanaafuu mee qarummaa ta'uu fi maan godhuu qabna? Qaroommachuu fi waan lama godhuu qabna. Tokko gadaa karaa gadaatii abbootii gadaa jaarsa akaakuu keessan caqasuu qaddanii abbaa caqasuu qaddani. Inni lammaffaan maan godhuu qaddan? Barachuu qaddanii jechuudha. Kanaaf mee warri hin baranna jettanu harka rukutadhaa guddoo dansaa. Warri malleen abbaa fi haadha sirriitti barnoota aadaa kana irraa caqasuu qabna jettamme harka rukutadhaa guddoo dansaa. Kanaaf barachuun barbaachisaa. Gowwaa ta'uun hin barbaachisu.